Mul'ata keef jiraadhu. Mul'ata keef jiraadhu. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota Abbee Miidiyaa nagaa keessanii ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa godha. Isinillee akka nagaa taatan abdiif amantiin qaba. Inni nagaa nuu kennee maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Maqaa Waaqayyoo ol haa jedhu. Mee har'aa tokko qabadhee isinii dhiyaadhe. Innis maal inni jechuu dandeessu? Waa tokko waan beekan irraa yoo waliif qoodan yookaan waan dubbisanii baratan tokko irraa yoo waliif dabarsanii gaariidha. Maaliif cubbuu matikaa wanta beekan irraa yoo waliif qoodanii dureen isaa mul'ata keef jiraadhu jedha. Mee gara mul'ata keeyaatti osoo hin darbiin duratti warroonni ammaananii yuutuubii kana hojii jalqabee irraa kaaftanii na wajjiniin dadhabaa jirtan dhugaa Waaqa isin haa eebbisuu, sheer naa gochuudhaan koomentii naa kaa'uudhaan na jajjabeessanii sabiskiraayib naa gootaa jirtan eebbifamaa dhugaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Ammallee immoo warri sabiskiraayibii naaf hin godhin warri maatii naaf hin taa'in sabiskiraayib gochuun maatii naa ta'a. Warri maatii naa ta'an immoo viidiyoo kiyya kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaati. Laayik naa godha. Laayikiin keessan na fayyada. Laayikiin namni viidiyoo hojjetu tokko laayikii hin barbaachisa. Akkasumas immoo yaada keessan koomentii gadanaaf qeeqallee haa ta'u yaada wanta isin na irratti argitan koomentii koo jala naa kaa'a. Maaliif ani irraa hin baradha jechuudha. Yaadni namaa nama fayyada waan ta'eef jechuudha. Amma kanaaf sagalee isinitti hin dheeressu. Mee kanattumaan gara yaada kiyya qabadhee dhufeetti isinii darba. Mul'ata keef jiraadhu jedha. Waaqayyo nama mul'ata keenyaaf jiraatu nu haa godhu. Dachee kana irraa warri mul'ata isaanii beekanii jiraatani warra mul'ata isaanii beeknee jiraatini waan barbaadan argachuuf illee yoo ta'e warri mul'ata isaanii beekanii jiraatan jechuudha. Waan barbaadan argachuudhaaf illee yoo baatanii jireenya isaaniitti isaan gammadoodha. Warri maali dachee kana irraa jechuudha. Dachee kana irraa warri mul'ata isaanii beekanii jiraatanii warri mul'ata isaanii immoo osoo hin beekin jiraatanii warri mul'ata isaanii beekanii jiraatanii jireenya isaaniitti gammadoodha. Yoo waan barbaadan hundumaa argachuu illee baatanii jireenya isaaniitti isaan gammadoodha jedha. Warri immoo mul'ata isaanii jechuun mul'ata isaan keessa jiru maal akka ta'e hin beekne faallaa warra kanaa jechuudha. Warri mul'ata isaanii keessa jiru maal akka ta'e hin beekne qabeenya illee agafee yoo qabaatanii akkasuma illee beekumsa illee agafee yoo qabaatanii isaan lafa kana irratti gammadoo miti. Kan nama gammachiisu dhugaama dubbachuu fi mul'ata ofii qabaachuu jechuudha. Mul'anni nama keessa jiraachuu jechuudha. Mul'anni maal akka ta'e namni hiikaa mul'ataa wallaalee hin jiru jedhee yaadu jechuudha. Mul'anni nama keessa jiru mul'ata jechuun kaayyoo jechuudha. Mul'anni namni tokko qabu nama mataasaa qofaaf hin ta'u. Namni tokko mul'ata yeroo qabaatu mul'ata guddaa yoo qabaatu mataa nama tokkoo qofaaf hin ta'u. Mul'anni namni mul'ata qabaatu fakkeenya mul'ataa waan guddaa hojjetee darbuu jechuudha. Mul'anni sun isa darbee kan nama birootiif ta'u namni mul'ata qabu immoo gammachuu qaba jechuudha. Namni immoo mul'ata osoo qabu mul'anni isaa maal akka ta'e hin beekne gammachuu illee hin qabu jechuudha. Agafee qabeenya osoo qabaatee agafee yoo beekumsa qabaate gammachuu hin qabu jechuudha. Maaliif mul'ata jechuun mul'ata guddaa kan keessa namaa jiru yoo jiraate kan baasanii irratti hojjetan fakkeenyaaf nama gargaaran yoo qabaate kan akka fakkeenyaaf fakkeenya tokko sanii fudhadha. Mul'anni baay'eedha. Mul'ata kan akka mana barumsaa ijaaruu danda'a, kan akka gamoowwan garaagaraa ijaaruutu jira, kan akka immoo mana amantaa ijaaruutu danda'a. Namni mul'ata qabu tokko mul'ata mana amantaa ijaaru gaafa mana amantaa ijaare mana amantaa sana kophaa isaatti kan itti fayyadamu. Namoonni baay'ee itti fayyadama jechuudha. Kana jechuun namni kun immoo nama kana godhe egaa namni lubbuun jiru boqachuu hin hafuuti gaafa boqate namni mul'ata isaatti maqaa isa dha'an jechuudha. Mul'ata isaatiif jiraatee darbee mul'ata isa keessa sana baaseetu hojjeteera. Fakkeenyaaf kan akka mana waaqayyoo yeroo jennu namoonni mana waaqayyoo deemee itti tajaajilamee achitti kadhata waaqayyoo gaafa sagadu garuu manni amantaa kan dhuunfatee miti. Garuu gaafuma wanta akkasii kan akka mana barumsaa gaafa ta'e namni waan tokko fakkeenyaaf kan akka nama gargaaru jechuudha. Namni tokko lubbuun lafa kanarra yeroo ta'e mul'ata qabaatee mul'anni isaa kaayyoon isaa jechuudha kan nama gargaara ta'e gargaarsa namaa jechuudha. Gaafa lubbuu kanarraan darbe ebeluun tokko ebeluun kanatti waan akkanaa hojjetee darbee jechuudha. Walumaa galatti maasan jechuun barbaada mul'ata jechuun bakka kaayyoodha.
siidaa jireenya ofiitiif dhaabanii darban jechuudha. Kanaaf nama mul'ata keenyaaf jiraatu waaqayyo nu haa godhu. Mul'anni kun immoo milkaa'ina jechuudha. Milkaa'ina caalu sammuu namaa keessatti kan nama boqochiisu, nama yeroo hundumaa gammachuu qabu, inni keessatti kan mul'ataa itti gargaarame jechuudha. Sammuun namaa kun yoo mul'ata qabaatee, yoo waan yaadu of keessatti qabaatee hin gammade jechuudha. Yoo immoo jechuudha waan gammade sana, waan mul'ata sana baasee hojjete jireenya isaa keessatti gammachuu addaa itti dhaga'ama jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaaf namoonni guyyaa guyyaadhaanii of ajjeesanii namoonni baay'een jechuudha warri akkasii kun mallaqa dhabaniitii miti. Mallaqa dhabanii osoo hin taane warra mul'ata dadhabanidha yookaan immoo warra mul'anni isaanii keessa isaaniitti kufe jechuudha. Mul'anni isaanii hin beekne jechuudha. Fakkeenya namni tokko gaafa lafa kanarratti dhalatu maaliif akka dhalate beekutu irra jira. Maaliif akka dhalate gaafa maaliif akka dhalanne beennu gara lubbuu keenya dabarsuutti hin deemnu jechuudha. Aga feetee yoo maalumaa rakkanne gara lubbuu keenya dabarsuutti hin deemnu jechuudha. Mul'anni nu keessa jiru suni nu dhorka. Boru waan akkanaan hojjedha. Boru waan namaaf hin ta'a. Boru ofiif hin ta'a. Boru naaf darba jenna waan ta'eef lubbuu keenyatti dabarsuuf hin deemnu jechuudha. Mallaqa qabaataniif miti mul'ata ofiitti kan fayyadaman. Beekumsa qabaataniif miti kan mul'ata ofiitti fayyadaman. Garuu mul'anni isuma waaqayyo ganama namaaf kennee mul'ata keetiif gaafa jiraattu lubbuu kee dabarsitu jechuudha. Maaliif mul'anni si keessa jira waan ta'eef waan boruttiin mul'ata kee sana mul'isuudhaaf deemta waan ta'eef lubbuu keellee hin dabarsitu jechuudha. Kanaaf kaayyoon mul'ata keenyaa beeknee jiraachuun nama barbaachisa jechuudha. Namni mul'ata mataa isaa hin beekne yoo jiraate immoo inni kaayyoo isaatu hin beeku jechuudha. Maaliif akka jiraatu hin beeku jechuudha. Kanaaf waaqayyoon nama mul'ata ofiitii jiraatu nu haa godhu. Namni addunyaa kanarraa mul'ata hin dhabne hin jiru. Namni gaafa mul'atu mul'ata mataasaa qabatee dhalata. Garuu mul'ata sana adda baafachuu dadhaba. Dhuguma dubbachuuf ta'an namni mul'ata ofii adda baafachuu dadhaba. Gaafa mul'ata jechuun amma fakkeenyaaf waanuma birrii bichaa argatanii waanuma beekumsa bichaa fakkaata. Birrii argattee fi mul'anni si keessa jiraate wanti itti baaftee hojjettu tokko yoo hin jiraanne kuni mul'ata hin jedhamu. Gammachuus hin qabdu jechuudha. Kanaaf waaqayyoon nama mul'ata keenyaaf jiraatu nu haa godhu. Nama mul'ata keenyaaf jiraatu nu haa godhu. Dhuguma ani dhugaa dubbachuuf ani beekuma qabaadhee waan kana isiniif qooduuf miti. Garuu waan tokko nan dubbisa gaafa hin dubbise maali waan namaaf qoode? Ani koo gaafa namaaf qoodu niin baradha. Gaafa hin dubbisu hin baradha. Sammuun namaa jechuudha gaafa waa dubbisu sirriitti barata, sirriitti babal'achaa deema. Waa hin baratta jechuudha. Garuu yoo dubbisuu baattee akkasumaan immoo callifte wantooti baratu tokkollee tun jiru jechuudha. Wanti namni socho'u malee harki namaallee socho'u malee sammuun namaallee socho'u malee wanti namni fidu tokko beekumni namni fidu tokkollee hin jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf yaada narra sanii qabadhee deemee kanarraa waa tokko yoo hubattani anaaf waan baay'ee gaariidha jechuudha. Anis immoo waan kana sagalee baasee gaafa hin dubbadhu sammuu kiyya keessaa na bal'ataa deema. Yaadni koollee na bal'ataa deema na tola jechuudha. Inni galee kanaaf nama waaqayyoo mul'ata keenyaaf jiraatu nu haa taasisu. Nama mul'ata keenya qofaaf jiraatu bakka mul'ata keenya boru maaltu nu keessaa ba'a. Boru nuti namaaf maal dhaabnee dabarraa. Boru nuti ijoolluma keenyaaf illee haa ta'u dhugaa fakkeenya akkamii taaneeti mul'ata keenyatti cimnee dabarra jennee yaa tattaafanni jechuun jaalladha. Waaqayyo sinaa eebbisuu warra sagalee koo dhaggeeffattanii amma immoo yaada biraatiin qabadhee isinitti deebi'uutti naaf eebbifamaa. Lafa nagaa naa ta'a baay'ee sin jaalladha. Hordoftoota kiyya kabajamtoota kiyya nagaa ta'a.